Akkas inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ettan wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warri anaa dhufettan anaa warri welcome ettan welcome. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan anaa nuuf nooruu isiniin jedha. Hundi keessan musliimaa kiristaanaa waaqeffataa baga rabbiin nagaa waliin nu deebise. Faaruun tarabbii dachiisamee uumeeti. Ittaan sun haqaa yoo faabboon dagatina. Namni haqa haadha abbaatiin dhaabbate milkaa'e. Namni haadha abbaa haqaadha abbaatiin hongaye rabbii warra nama haqaadha abbaatiin dhaabbate milkaa'u nu haa godhu. Kan biraa deemanii makfiraa kan bira jiran waan dandeenyu yoo dadhabne salaamtaan rakkadhawu toletti oolu. Eegasii ammoo uummata addunyaa keessatti miidhamaa jiru kamu nama kamu yeroo du'aa godhatan du'aa godhaa fi akka rabbiin isaan gargaaru cinqeef rakkoo keessaa isaan baasu. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Eegasii warri hedduun komantii keessan kalee dheengaddaaf kalee ilaale. Warri rabbii jecha nuu dhiisi warri kalee si arrabsine ta'e naa katabdan. Dachaan galleettan. Inshallah hunda keessanuu eenyullee nama tokkollee kan arraba isaatiif rabbi himadhellee jiru rabbi jecha dhiiseef jira hundayyuu. Hunda keessanuu warra as deebi'ee dhufellee miti ka achirullee namni dhuunfaa waa wal goone hin jiru. Namni walii dubbachaa jiru warra siyaasaa laayinii siyaasaa gubbaa jiru. Warri achiin ala dhufee namaaf jecha waan hin taane katabee waan hin taane dalagee nu ajjeesuu birrii guuree garee ijaaree deemaa ture. Rabbi isin haa dhiisu nullee isin dhiifne anfii kiyyaa isin dhiise inshallah akkasi. Warri ammoo isin dhagamee as deemtanii san gaafattan hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Warri ammoo rabbi jecha si jaalannettan rabbiin isaaf jecha na jaalattan sun isin haa jaalatu. Inshallah ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha hundi keessanuu. Anallee isinillee rabbiin nama haqa dubbatee haqa dalagee dhugaa dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Wanni guddoon rabbiin bahu nama rabbiin bahu kaaliqus samaawaati wal ardi nu haa godhu. Buleewwanti wanni guddoon sodaannu tabe haqa rabbiiti. Addunyaa tanarraa yaanaa guyyaa takka. Xaaqaa gartanii dhundhuma sadiitii fi dachii dhundhuma sadii isii keessa guyyaa takka nu darbuu deema namni nu jaalatu firri aanaa aaliin kenna hundi nu garte. Guyyaa san jecha waan hundaa of eeggachuu godhuu qabna isiniin jedha. Rabbii kennaan guyyaa walitti dhufne akka deebiin dhabne. Kaani ammoo inshallah armii 70 afaan isaaniitiin armii 7 isaan jedhan kan gartee asiin dura biyya Suudaan keessa ture gaafa lolaa TPLF akkasitti dhukkooftu san achillee inji'ee maqaa bakataatiin bahee karaa sanii karaa daangaa Suudaan irratti jechuudha bahanii achillee inji'anii deebi'anii mootummaa Itoophiyaa waraanuudhaaf tattaafachaa turanii deebuu dadhabanii achitti hafan warri sun gara biyyaa deebi'uudhaan Shaabiyaa gargaaruudhaaf deebi'anii matammaa irratti dhukkaanii jiranii hoogganni isaanii irraa booji'amee jira namoonni hedduun dhumatanii jiranii kanallee waliin ilaallaa kun ammoo Gaashe Jawaar Muhammad yookaan ammoo obbo Jawaar Muhammadii eenyummaa isaa faannoo ta'uu isaa diinummaa isaa waan Mustafaa Tulluu Jaarraa alhamdulillahi rabbil alamiin waggaa 7 kana iyyaa bahe rabbi haqana dubbise alhamdulillahi rabbil alamiin ifatti warraaf galee ani aanaaf aaliin kiyyaa eenyu jedhe gartee warra himatee jechuudha bal'innaan waliin laalla. Kaan illee inshallah haala jijjiiruu gaggabaabsinee waliin laalla rabbiin anallee na haqan haa dubbisus illee warra haqa dubbatee haqa dalagu rabbiin hunda kennaa nu haa godhu isiniin jecha gara mata duree keenyaatis seenna. Wanni hedduun biyya keessa deemaa jiru jira. Irraa gabaabduun waliin laallu haalli biyya teenya keessatti tahaa jiru wanni hedduun gartee laaqama adda addaa uumuudhaaf Gibxillee karaa isiitiin gartee eebba bishaan Abbaayaatii asitti rakkoo uumee jeequmsa uuma jettee gulufaa jirti. Sanniin illee waliin laallaa jechuudha. Gara tankaarfii raayyaan ittisa biyyaa leencichi ittisa biyyaa goonni biyyi kun qabdu akka dhallee lolaa naannoo diinni keessa sossa'utti godhe irratti armii 70 yookaan armii 7 isaan jedhan warra akka odeessu jirutti diinonni karaa 4 biyya keessaa fi warra alaa Suudaan irraa seenaniin shireet wal ga'uuf loloota hedduu biyya keessatti hadhaa ta'e godhuudhaaf daangaalee hunda irratti gartee qophaayaa turan keessaa warri armii 70 jedhan kan koloneelli tokko isaan keessa jiru kan sun Gabre Egzaabiheer Masfiin yookaan ammoo Woddi Masfiin kan jedhanii ajajaa waraana sanii raayyaa ittisa biyyaatiin eega humni isaa kun harkaa madaa'ee kun dhumatee namoota waraana haga murtaa'ee wajjin harka kennatee jira jechuudha. Injifannoo bareedduu
diinni keenya nuuf qopheessee biyya tana laaquuf diiguudhaaf qopheessaniin armii sabaa kan jedhan kun koloneerri ajajaa waraana kanaa qabamuudhaan waraanni kun dhabamee barbadaa'uudhaan kuuwwan ammoo harkinnachuudhaan waliin injifannoon galmaa'ee jira baay'ee gammaddanii. Akkuma san raayyaan ittisa biyyaa warroota gartee daangaa eeguudhaaf shororkeessota warra sadarkaa faannuutiif shanee akkasuma warroota kaawwan qabate keessaayyuu naannoo Amaaraa irratti jechuudha. Tankaarfiin laalessaan hamaan fudhatamuuf akka gartee qulqullaa'ee naannoon suni sagantaa isaan qopheessanii keessaaf alaa waliin dalaguu deeman irra fudhachuuf qophaa'e jechuudha. Kanaafuu sochii isaan godhan warri kun karaa Walqaayititti seenanii Matammaan jechuudha. Karaa Walqaayititti qaxxaamuranii lola naannoo sanniin keessa godhuuf gara Shireetitti gartee tankaarfii dabarsanii deemuudhaaf godhamu irratti raayyaan ittisa biyyaa warroota kanneen dhukkeessee daaraa itti baasee jechuudha. Alhamdulillah akkasii salphatanii qaayanii kun injifannoo guddoodha jechuudha. Maaliif wanni kun waan yeroo dheeraa irratti dalagamaa ture. Akkuma isin himaa baane daangaalee Oromiyaa guutuu irratti Itoophiyaa guutuu keessatti lolli akka ka'uuf baandaaleen teenneenis waan kana irratti dalagaa turanii dhaadannoon Jawaar Mohaammed bara kana nuti dhaadachaa bahe isa kana jechuudha. Waan hunda qopheeffnee jirraa, findhee jirraa. Yoo mootummaan kun jigee fi gartee ka jedhu deemaa turanii rabbi isaan jigsee akkana salphatanii wanni isaan karoorsanii kaayan diinonni sadiin kan maqaa Oromoo himatuuf TPLF fi nafxanyoota jechuudha. Hundi isaaniitu kasaaraa ganama gabbaaniin hogganni isaan silaa alatti waraana jabaa jedhanii isaan leenjisanii alatti yeroo dheeraa waraanni amma dhabame kuni kan dhabame ajajaanis qabame jedhaniif waraanni dura kan qabame kun dhumate kuni warra Suudaan wajjin lolaa ture. Muuxannoo guddaa qaba jedhanii isaan eeganii fi Shaabiyaallee itti abdattu gara biyyaa yoo dhufe raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabbatee loluu danda'a. Lola yeroo dheeraadha. Muuxannoo Suudaan keessa lola warra Suudaan garee jeneraalotaa keessaa tokko gargaaree warra lolaa ture jechuudha. Kan miidiyaan addunyaallee dubbatee ifatti. Warri kun meeshaan inni qabates wanni hunduu silaa bareedaadhaan meeshaa jajjabaa qabatee dhufe jedhame. Garuu magaalaan Itoophiyaa sagantiillee biraan dhaabbannee barbadeessanii guutuu isaatti hoggana isaan ni qaba jedhanii leenjisanii akka gaariitti alaa erganii waliin warri kun dhumatee kun qabamee jira. Kun milkii ganamaa jennaan jechuudha. Akkasuma itti fufa. Kaaniin ammoo kanaan wal qabatee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa waan silaa jiru hundaafuu ammas oduun gammachiistuun akkasuma isinii fidu. Itoophiyaan xiyyaara Chaayinaadhaa G20 jedhaniin kan yaadattanii gaafa lola Paakistaaniif lola Iraanii dhiifama na uffolchaa lola Paakistaanii fi lola Indiyaa na uffolchaa jecha san kan Iraan jedheef gaafa san xiyyaarota addunyaan kun sodaatu gugurdoo lafatti harcaasan Itoophiyaalleen gara Itoophiyaa dhufutti jira jedhanii rabbi nagaa geessu dhaabbichuun taphadha. Meeshaaleen kunneen meeshaa agammatti Chaayinaan biyyoota biraatiif dabarsitee gurgurini. Dhihoo kana 20 moo 40 waan akkas Iraaniif gurgurte jedhamaa jira. Kun Itoophiyaa ta'aa jira jechuudha. Xiyyaara addunyaarra sodaatamuuf raadarriin agarre waan barbaade dalaguu fi lola qilleensarraatiif lafaallee kan dha'u jechuudha. Kanuma keessa wanni kana isinii tuqeef wooma dhufu hundaafuu Itoophiyaan qophii gayaa gartee qophaa jiraachuudhaa fi teeknooloojii addunyaarra jiru guutuus hidhachaa jiraachuu isiitti mirkaneessaa. Kanaafuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Itoophiyaan sadarkaa meeshaalee gurguddaa addunyaan warroonni addunyaa keessatti sadarkaa olii jiran qofti hidhatan hidhachuudhaan addunyaa wajjin dorgomaa jiraachuu asumaan gurratti isin jabaa jechuudha. Kun ammoo itti aansuudhaan Gibxi wal qabatee xiyyaarri kunillee wanni galaa jiru kanaan fakkaate. Gibxi ammoo ani rafuu barra naaf feeranii inumaa jechuudhaan ammas tattaaffii godhaa jirti. Jeequmsa Itoophiyaa keessa jeeqee Itoophiyaan akka isiin deebitteen sabanni godhaa bishaan abbaan eebbifamu kan jedhuu fi gulufiistii hedduu baasaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaallee dubbatee jira kana jechuudha. Akka Gibxi namoota baandaalee bobbaastee baandaa kanniiniin keessaayyuu karaa Shaabiyaatiin biyya keessa jeequmsa godhuudhaaf akka gulufaa jirtu ibsamee jira. Kunneen kaawwarroota nafxanyootaa fi TPLF akkasuma gartee Oromoodha jedhanii manguddoo ala kanatti oriitu dhiyoo kana gartee waliigatti oriitu qabatee jechuudha. Kun daangaalee Oromiyaa irratti dhiyoo kana waan dalagamaa tureen kanneen walitti gurmeessuudhaani lolaallee yeroo garii yoo guddate galaana ta'an san gochuuf gara hundaan biyya keessaa daangaadhaan biyyoota ollaatiin walitti buusuudhaan Itoophiyaa yeroo gabaabduu keessatti tankaarfii isiin kana bishaan diimaa galaan diimaatiin bahuu deemtu yookaan ammoo asabdeeffadha jettu san kunna jedhamee lafa kiyyanii jecha qofitti. Haa ta'u Itoophiyaan ammoo inni isiin deemaa jirtu yoo karaa nagaatiin didame kabalaasaa hamtu kabaluu heddi yoo gartee wanni hundinuu akkuma dura beeytan sanitti abbaan malaa abbaan nagayaa kan gartee osoo waan takkallee suuta nama laafaa nama yaraawii fakkaateetuma deemee gaafa achii ka'u ammoo nama kabalu aabbichuun adhallee suutum hujuma fi dalagaa biraa oofaatumaan
waan silaa barbaachisu hunduu qabrii isaanii qotaa jira jechuudha. Qabrii isaanii qotaa jira. Raayyaan ittisa biyyaallee waan hundaa qopheessee warra qabriitti naqe gartee biyyeetti dachaasuudhaaf qophaa'ee ta'a jechuudha. Kuni maali? Nama tuquu dhabuu, safuu dhabuu, waraana dhagayaa qabanii akkuma argaa jirtan kana armii sabaa warri jedhan kun warra akka gaarii leenji'ee muuxannoo lolaallee fudhatee meeshaallee hidhatee warra isaan deeggarus gareelee hedduu adda addaa karaa diriirfatee ta'e jedhamee gartee qophaa'amee akka gaarii dhufamee garuu guyyaa takkaallee ofirraa dhukaasuu hin dandeenye jechuudha. Inumaa dhukaasuu miti hoogganni olaanaa waan saniin deemu harka kennachuu gahe kana maaltu fide qophii raayyaan ittisa biyyaa qabuu fi akka gaariitti waraanni Itoophiyaadhaa teekinooloojii hidhatee ammallee jagnummaa waraanni Itoophiyaa duruu qabu irratti abbaa gaarii jabaa duuba jiru Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa gartee nama muuxannoo waraana keessatti akkuma isaan jedhan sani gartee akka gaarii qaban waan ta'aniif diina kamuu jechuudha. Nama kamuu kan maachi dhufu akka itti kabalanii fi yeroo itti kabalanii bakka kabalan waan beekaniif namni hundinuu gartee salphachaa jira jechuudha. Eertiraan ammoo yoo waan akkuma asiin dura jedhame jechuudha. Waan kanarraaf duuba hin deebine ta'u taate waraanni Itoophiyaadhaa jedhanii jiran jechuudha. As Maqalee seenee kan dhaabbatu osoo hin taane asab dhaqee Asiyaasa Forqii gurra qabee akka inni as fidu dhibbatti qoba dhaatanii dubbachaa jiran jechuudha. Kanallee yeroo gabaabduu keessatti lola yeroo dheeraa osoo hin taane yookaan ammoo akka durii san daangatti dahannoo qotanii olii dhukaasan osoo hin taane kallattiidhaan asab dhaqee akka fiduu fi waan barbaade waraana Itoophiyaa akka godhu ifaatti itti himee jira jechuudha. Kanaaf kana hunda maaltu geesse waraana Itoophiyaa durillee nuti akkam du'aa cabsuun cabsinu gaafa mootummoonni dikteetarri jiranillee lolaan akkuma isin beektanitti walumaan beeynu san jechuudha. Hadha hoo gaafa abbaa argate gaafa hamilee qabu gaafa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee ijaaramu gaafa hoggana gayaa muuxannoo qabu namni duubaa garana deebi garas deebi hin jenneen dandeettii ofiitiin lolee lolchiisu gaafa qabutti waan barbaade dalagaa jechuudha. Keessaayyuu magaalaan ayyaanii beektanii warra jagnummaan beekame uumaa irraa alhamdulillahi rabbil alamiin kanneen to'adha bakka hundayyuu qabatee shirri duubarraan jiru gartee kakaleessa yoo ajajaan dirreedha jabaa ta'e karaa loojistikii warra duubaa gartee waraanaaf rasaasaa fi reeshinaaf waan hunda addaa dhiyeessu irraa dabnitti argama jechuudha. Yoo karaa siillee qajeelu taate karaa warra tikaatiin uumatu irrina qabaachaa ture raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kaleessas jabaa ture. Adda sanii miti hundi isaanii irra guddaan ilmaan magaalaan ayyaati warri kunneen warra biyya ofiitii fi warra gartee saba ofiillee jaalatuuf uummata illee sabaa sablammoota amantiif kutaan hin qoonne waan ta'eef adda gahee isaanii kafaluudhaan diina keenya gartee akka gaarii kabalanii maaliif meeshaa gayaa qabanii teekinooloojii isaan barbaadan mootummaan dhiyeesseefii jira. Kanaaf hinjifannoodhaan wanni hunduu xumuramte jechuudha. Garuu ammoo maal dhaammannaasitti rabbiin lola fidiin jenna jechuudha. Lolli bu'aa tokkollee hin qabu lubbuu namaattu badaa qabeenyatu badaa bineensi gaaraallee kabiraa fi meeshaa guddaa waltumaan kanaanii gidduu kana badaa jechuudha. Kanaaf Gibxi faatillee tattaafattu wanni fidan takka illee jiru kun karaa Somaaleetiin illee wanni bareedduun hin dhagamtu nama bal'ina sadii keessa seenu raayyaan ittisa biyyaa sa'aatii 72 warra Somaaleetti kennee jira. Asiin dura jubbaadhaaf mootummaan Somaalee gudditti yookaan ammoo Hasan Sheekh Mahammad gartee rakkoo jidduu dhalate gidduutti mootummaa Itoophiyaattu gargaareetiin gartee na dhoofse ka jedhu himachaa ture. Amma ammoo dubbiin tun akka fakkaattu karaa daangaatti asiiquudhaan Shaabiyaaf gargaaruudhaaf wal adda addaa mallaqa kafalameen waraanni Gibxi gara waraana 5,000 Hasan Sheekh Mahammad fidee garas qubsiisuuf deemu irratti waraanni Itoophiyaadhaa kan jidduu sanniinitti warra jubbaa wajjin dhaquun haasa'uudhaan uummataas manguddoollee waan irra mari'achiisanii naannoon kun akka rakkoon lolli ittiin dhalannee fi waraanni naannoo san jirus akka bahu yoo san ta'uu baatte ammoo sa'a 72 duubatti hin qulqulleessina kan jedhu raayyaan ittisa biyyaa dhiyeessee jira jechuudha. Kun Alshabaab asiin dura magaalaa waraanni Itoophiyaa keessa ture keessaa haa bahu gaafa Hasan Sheekh Mahammad jedhe raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bahee Alshabaab yeroo san seentee qabattee kaleessa ammoo raayyaan ittisa biyyaa seenee sagandi keessa qulqulleessee kaawwan fixee taan ari'ee magaalaa keessaa baase jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waraanni Itoophiyaa karaa hundaan gartanii naannoo dooloo urri beektan kanneen itti karakkoolee uumuudhaaf deddeebi'aa jiru kana diniin irraa maa'ii kennee jira kaaniif qophii guutuu xumuratee jira jechuudha. Kun hundinuu wanni dalagaa jiru Itoophiyaa irratti gara hundaan keessaaf alaa qindeessanii jechuudha. Warri keessaayyuu amma mootummaan kun ni kufaa gaafa inni kufee fi marii jedhee warri taa'u kun kanneen quba qaban. Karaa Somaaliitiin, karaa daangaalee Oromiyaa kanneen Ogaadeen maal kanaaf karaa Mooyyalee akkasuma karaa Liyyuu Haayilii Harargee keessaan asiin karaa Wolqaayitiitiin garasiin karaa Eertiraatiin Tigraay keessaan bakka hundaanuu jechuudha. Akka isaan kaanii Shiree maal kanneen loloota keessaayyuu wayyaaniin karaa furii lola banuudhaaf qophii godhaa turte arfaffaa keessaa kan amma dhawame isiniin jedhu kana karaa matammaatiin dhufe kanaa jechuudha. Ka Suudaan irraa seeni kuuwwanis biyya keessaa qindeeffatanii Shaabiyaanis gaafas yoo lolli kun eegalamu taate akkaataa itti
yeroo warri kun seene meeshaa duubaa kaleessitu fi lola seenuu yoo baatte itti kaleessitu irratti qophaa'amee kaa'ame. Kun ammoo jawwee fi lida tuunfaati kan amma kaleef dheengadda kana haasayaa jiraniif kaayan fincila uummataa kaasuudha jechuudha.